السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشما حركة فوني جرة وري سلامة ديبسون دندنس وأنا جاي بعتين سنجرسيز مين أهردها. Hangouts jechuun update gochuu qofatu isinirraa eegama. Akka applicationoota biraa download gochuudhaaf wanni isin cinqu tokko hin jiru. Hangouts jechuun waan moobaayila keenyarra jiru hamma tokko namoonni muraasni itti fayyadamanis irra caalaan nama hedduu kan hin beeknes jira. Garuu waanuma yoo WhatsApp nuuf dalaguu dide, Viber nuuf dalaguu dide, Line nuuf dalaguu dide, Imo nuuf dalaguu dide, isa kana saahiba kennaan nama wal beeynuun banadhu jennee haala salphaadhaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Osoo waa takkaahuu nun barbaachisa. Download gadi godhu jinni isin gaafatu. Play Store qabaachuu qofa. Play Store yoo qabaattan update gochuudha. Isa update gochuudhaaf ammoo emailii qabaachuu qabdan jechuudha. Emailii Googleedhaan itti banattan, emailii yoo qabaattan emailii dhakeessan sanirratti oguu update gootan isa banuudhaaf isinirra dho'itan ofii isaati update godhee sanbooda immoo sign jedhee sanbooda banamuu qofa jechuudha. Yoo inni lakkoofsa isin gaafate lakkoofsa biyya jirtanii itti galchitanii sanbooda xumurame nama walii bilbiluu dandeettan. Fakkeenyaaf irraa deebi'ee isin agarsiisu. Dhufnaa Hangouts ka jedhu kana kunoo isa kana akkuma argu jirtan isa kana irratti dhoyina jechuudha. Fakkeenyaaf yoo arma dura update hin ta'in kiyya kana amma fakkeenyaaf update godheen isin agarsiisu kunoo update required naan jedha irratti hin dhaa jechuudha update gochuudhaaf. Okay, fuudhee Play Store keessa nageesse jechuudha. Akkuma argu jirtan kana eeggadhaa. Inuma wannummaan kana booda WhatsAppidhaaf isin cinqamtaniif hin jiru. Viidiyoo ergaa, sagalee ni ergaa, suuraa namaa ni ergaa, viidiyoo kool ni bilbila, sagaleedhaan ni bilbila jechuudha. Fakkeenyaaf Hangouts ka jedhu kana dhufnee barreessina jechuudha keessatti. Hangouts jennee barreessina search goona. Ofii isaatiin of fida jechuudha. Dhiironnaan jechuun jira networkiidhaa dhiifama.
Okay. Kunoo akkatti nuuf fide jechuudha. Hangaawutis abdeetii jechuun jira jechuudha. Kunoo akkuma argitan asitti oppin jedha. Oppin hin godhu waan abdeetii waan na gaafateef abdeet kana dirqama gochuu qaba jechuudha. Okay. Accept jedhaani. Mee san booda waan dhufuu ni ajaa'iba waan ajaa'ibaati agartu. Okay. Kunoo akkuma argitan kana abdeet gochuutti jira. Xumureera jechuudha akkuma amma isin argitan kana mee amma keessaa baheetiin itti deebi'a jechuudha amma haaraatti. Okay irratti dha. Okay akkuma argu jirtan kana irratti dheera. Maashaallah baay'ee namatti hin tolu. Waaw kunoo namoota laalnaa barreessan fideera jechuudha. Kun amma sira saayiba kiyya. Kunis saayiba kiyya. Kunis saayiba kiyya. Kunis saayiba kiyya jechuudha. Amma fakkeenyaaf isaan kanaaf yoo niin bilbilee dhimee amma ni argitanii niin bilbilaafi. Okay. Wali barreessaa turre jechuudha. Mee amma akkuma argitan kanatti kunoo jala kanatti asitti kuni viidiyoo waraabuudha haaraa jechuudha. Asitti ammoo tuyyuu suuraa haaraa kaasuudha. Kun ammoo gaalarii keessa isin geessa jechuudha. Okay. Waan ajaa'ibaati gubbaa kanarra ammoo viidiyoo kool jedha. Asirratti ammoo tuyyuu sagaleedhaan bilbiluudha. Gabaabumatti haala kanaan banama jechuudha. Hangaawattis meesejii namaa barreessuudhaafis haaluma kanaan haay jedhanii fakkeenyaaf barreessuu fi yoo irra jiraatanaaf deebisa jechuudha. Okay. Amma fakkeenyaaf mee imojoo haalaallu maashaallah akka inni namatti tolu fagoo hundarraa waan bareedaadha kan qabudha jechuudha. Akka ajaa'ibaatti mee imojoo isaa qofa akkasiin bareeddu laalame. Kunoo asitti kunoo. Kunoo mee laal akkasiin namatti tolu jechuudha. WhatsAppiin garuu hangana namatti hin tolu. Abbaa feetan gaafadha. Okay. Mee kan biraallee as ofeetiin isin garsiisaa mee as dhufa amma ammoo. Kunoo kan biraas garee biraatis laal. Waaw. 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 Angaruu qal'aanatti hin tolu jechuudha. Waaw. Isaa bikii kanaaf hin ergaa. Location illee nama erga barbaadan kunoo bakkama jirtu kana jechuudha. Okay, mee amma suuraa fakkeenyaaf arginu gaalarii keessaa. Kunoo haala kanaan isiniif fide jechuudha. Kunoo waaw maashaallah. Hangaawattis hunda isaarra bareeda. Wanni daawunlood mobaayilaa keessan irratti appilikeeshinii adda addaa feetaniif hin jiru kun uumama mobaayilaa keessanii waliin bitama. Warroonni mobaayilaa keessan irra inni kun jiru haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Mee fakkeenyaaf viidiyoo kool bilbilee isin garsiisa saayiba kiyya irratti. Namatti hin tolu. Laala. Garuu namichi
Haala kanaan jechuudha akkatti namatti tola. Kanaaf gad buufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Galatooma guyyaa biraa wantoota biraa isin garsiisaa. Akkasumas wanti biraa wannan isin barsiisu Wi-Fi fi paaswordiidhaan maletti Wi-Fi fi osoo hin qabaanne Wi-Fi fi nama biraa tokko paaswordiidhaan maletti fayyadamuudha. Haala salphaadhaan moobaayiluma keessan irraa akka salphaatti namarraa dabarfattanii akkaataa itti bilaash itti fayyadamtan waan ajaa'ibaatiin isin garsiisaa. Isa paaswordii Wi-Fi fiidhaa baasanii ilaalan san osoo hin taane Wi-Fi fi paaswordii malee akkaataa itti fayyadaman isin garsiisaa. Na eeggadhaa isiniin jedha. Galatooma. Mee inni dhufee jira natti fakkaate haa bilbilu. Jira na fakkaate. Halo. Halo. Assalamualaikum. Guddifatee akkam jettas? Narraa fudhachuu barbaadda? Fudhachuu barbaadda? Akkasitti galatoomaa isiniin jedha. Hanganumaa guyyaa biraa walitti deebina.